To'atee summitee waan inni ta'e osoo inni hin beekin dhaqee to'aa san fidee yeroo inni nama baasu caljaanii na bira tattaa'u jiran isaanis ammaan irra deebi'ee ilaalu jira. Hin goone yoo qajaan taatee viidiyoon nu jidduu jira. Adda nu baasuu dandeessan viidiyoo hubattanii. Husseenis Aynabuunis gurbaanii fi intaltiif wal nadaran na gubbat dabaltee isaa uf walaalchitee akka inni amrii isii godhu ajaja isii godhu goote. Isaan warri mana jiru warri bayyanoota qabu kasilaa mana jiru waan san akka godhanii osoo nanoo baafne yoonii fi waan najjeesu guusan summii taatee gartee guusan achiin kutees hangas maana dhabdee obboleetiin tiyyaa saayibni kiyyaas na dhabe saayiba isaa dhabe anis lubbuu tiyya dhabe yeroo sanitti itti utaalanii sila akka godhanii fedhurra jabaata harka illee gannaqanii lafatti illee yoo kute dandamootaa jechuudha. Garuu ilmi namaa waan si khattate san rabbiin irra si'aansaa isaanis itti yaadanii waan kana hin goone yogguun isaan komadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota caalaa ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gona addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtanitti nagaa salaamanni koo kan onnee irraa burqee qilleensarraan barrisee isin haadha qabu isin jechaatiin caalaan isin hawwiidhaan eegaa jirtanis gaa kunoo alhamdulillahi rabbil aalamiin fayyee harmanaa galee arraan tana kunoo akkuma laattanii agartanitti markazarraa maghriba kana dura xiqqishoo gallee kunoo nagayaan manatti deebinee jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota jaalatu bakkam nagaa fayyaa jirtanii hun alhamdulillah arraan tana caalaan nuuf deebi'ee jira. Fayyaadha hun alhamdulillah markazarraa ammaa tana akkuma inni jetti nuuf deebi'ee jira alhamdulillah. Takkan hajii tanaan argamna arraan tana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota jaalatu jirtu baga jiraattan jiruun gaarii alhamdulillah. Kun akkuma agartanitti obbeessi fayyee gammachuudhaan irra fuula keessan dhaabbachaatiin jira. Yani guyyaan tokko jiru guyyaan tokko gammachuudha. Arra gammachuu guddaan nu dhagaame alhamdulillah rabbil alamin wanni fayyaa jaaltu. Alhamdulillah rabbil alamin. Eeyyamee haasee hordoftoota. Egaa shira namni nuuf xaxaa ture keessa dandamannee guyyaa arraan tanaa kanaaf ga'u keenyaaf rabbii keenya galatoonfachuudha qabna alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi akkuma isiniin jetti rabbii gaditti ammas isin hordoftoonni kiyya du'aa'ii naaf godhaa turtaniif du'aa'ii bakka halaala jiruus kan dhiyoo jiruus namu bakka jirtanirraa du'aa'iidhaan na bira dhaabbachuu keessaniif baay'ee takka onnee irraa isin galatoonfadha. Galatoomaa naaf jiraadhaa. Isinillee rabbiin bakkuma jirtaniif fayyaa teessan isiniif haa dhiisu. Wal gubbaadhaan isiniif haa dabaluu fayyaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gammachuun qabaa galee manaan jira kunooi. Aywa alhamdulillah rabbil alamin gartee ilmi namaa nu godheef arraan tana nuti lafa dhohee nafatti nafne fayyinee fayyaa rabbii qaba fayyaa wanni caalaa hin jirtu arra kunu as geenyee jirra abbaan fedhe waan fedhe haa jiru abbaan fedhe haa nu komatu abbaan fedhe waan fedhe haa godhu arraan tana gartee fayyaan ta rabbii ta'uu akkana laali arki fayyee as beehee jira. Fayyee nuti alhamdulillah isinillee nuuf galatoomaadha warri du'aadhaan nu bira dhaabbattanillee nuuf galatooma ammoo haa ta'u dhugaadha baay'ee wajjin illee itti rakkanne baay'ee akka hedduullee irra mudanne nuti alhamdulillah galata ilma namaa biraa waan eeggatanii silaa rabbumarraa eeggatanii rabbiin jazaa keessan isiniif haa deebisu jecha garuu gamanumaan fuula hordoftootaa duratti isin komachuun barbaada maali yoo hojjettan taate gam tokkoonis najjeeftanii turtan isin sii fi obboleettiin tiyyaas najjeeftanii turtan. Yoon hin dogoggoree jiraadhee hordoftoota isiniitu addaan nu baasa. Maaliif yoo hojjettan taate akkuma beekamutti Ramziin guyyaa dura taateen sun taatee gartee markaza dhaqee deebi'ee silaa dawaa naaf hidhu amma eegaaniif galee kana boodaan viidiyoo irra deebi'ee ilaalu jira. Dawaa sheekni barreessee waraqaatti kanneen fide jee bahee tanatanii duudhaan seenanii waan dalaganii ergamee gurbaa miskiinticha san akkas godhanii erganii. Tanaa osoo dawaa barbaada deemu karatti gaa qunnamee akka godhanii inninis gaa ifitti hin beekne malee faalamee ture if hin beeku. Isaan garuu Ramziin kanii fi noormaali yookaan tabii jiru sahaniiti. Ramzii komachaa ta'anii Ramzii wajjin waan biraa keessa galuuf yaalii godhanii turanii ammaan viidiyoo laalee anis eegaan galee booda maghriba duraan hin galee. Isaan garuu yeroo intalti san bilbiltee waan daleede waan beektuuf akka amrii sii godhu yookaan ajaja sii fudhatu. Akka gootee jirtu waan beektuuf isa keessaan seenuudhaaf carraan lama gara Maamad Shiriitiin fayyadamtee carraa sadaffaa Ramziidhaan fayyadamuudhaaf addii naaseen yookaan aadaa naaseenii yeroo fayyadamtoota akka harkatti deebistu ammoo waan inni fayyuun dawaa sittiin kannaa waan joon isaa wajjin haasofte bilbiltee. Akkuma isin jettetti gaa
dawaa san bakka jette san keessee fi dawaa ta'ee summii ta'ee waan inni ta'e osoo inni hin beekin dhaqee dawaa san fidee yeroo inni nama baasu caljaanii na bira tattaa'u jiran isaanis ammaan irra deebi'ee ilaalu jira. Hin goone yoo qajaan ta'e viidiyoon nu jidduu jira. Adda nu baasuu dandeessan viidiyoo hubattanii. Husseenis Aynabuunis gurbaanii fi intaltiif nadaran na gubbat dabaltee isaa uf walaalchitee akka inni amrii isii godhu ajaja isii godhu goote. Isaan warri mana jiru warri bayyanoota qabu kasilaa mana jiru waan san akka godhanii osoo nanoo baafne yoonii fi waan najjeesu guusan summii taatee gartee guusan achiin kutees hangas maana dhabdee obboleetiin tiyyaa saayibni kiyyaas na dhabe saayiba isaa dhabe anis lubbuu tiyya dhabe yeroo sanitti itti utaalanii sila akka godhanii fedhuurra jabaata harka illee gannaqanii lafatti illee yoo kute dandamootaa jechuudha garuu ilmi namaa waan si khattate san rabbiin irra si'aansaa isaanis itti yaadanii waan kana hin goone ogguun isaan komadhu maaliif namni rakkoo keessa ogguu seenee namni yeroo san keessa cinqamarraa kan ka'e waa hedduu hubachuu wallaala anaas yoo taate godhuun hin danda'a waan san maaliif hubachuu dhabuudhaan waan san nattis narras bu'uu ni dandeessi jechuu kiyya nama fakkeenyaaf saayiba kiyyarra onni san yoo geesse osoo bira dhaabbadhu na birattis ta'uu ni danda'a wanni rabbiin fade hin oolamu. Afichuu meechaa bakka kanatti daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhugaadha. Caalaa Ramziidhaan wal qunnamanii akka jiran nuti illee quba hin qabnu taatee ammoo waan kanarratti akkuma inni dhufee dawaa itti kanneen waan kana nuti hin beeknelleedha akkuma waan dawaa bakka biraatii fidee takka ammoo nutummaan mashguula biraa lakki kana irraachin mammeesin viidiyoo laalu jira kun isin dhageessini osoo nan akkanatti isin bira jiruuti Ramziinis osoo waliin nu afran jirruuti bilbillitti bu'e Ramzii. Itti bu'ee miti waan kana san kaasee dubbisee waan san gartee akka gartee dhaqee dawaa san bakka san fuudhu baallama waliin qabatan akkasumas obboleetii jenneen kijibe. Wanni ati beeku qabdu amma bakka kanatti nuti yeroo duraa saniif gartee akka jechuun akka kimiyaan dawaa kana Ramzii kannuudhaaf bilbila isarra bilbiltee jirtu isin way haaddaniif. Bilbila isaarratti bilbilee dhageessan bilbila kiyyarra bilbiltee dhugaadha isaa kaasee. Isaa kaasee taatee ammoo waan kanarratti anni ati beeku qabdu bakka kanatti nuti wanni nuti nu komachuu hin qabneef nuti warra waan maal feenaa maal nyaannaa maal dhuunaa osoo hin jiin saayitii feekuun arra mana bultiin qabaa manaan qabaa ilmaaniin qabaa osoo hin jiin garteemi waa takka hojiin bobbaadhaa hojiin tun ni beektu biyya arabaa jirraa nuti kun gartee yoo arraan tana guyyaa lamaaf irraa wanta taate akka irraa san dhugaadha maaruufa waa meeqa obsee gurbaan kun taa'ee waa yaanii hedduu sitti aaneeti arraan tana si gubbaa taa'ee si wallaanu jira akka danda'utti fuudheetii dhageeffadhu jalaa kaasee waan si himuu fedheef kan hundoonni sitti himeef fuudhee bikka kanatti ta'e wanni beekuu qabdu laa yeroo saniif nuti fuudhee gurbaan kun bikka sheekaa asitti sitti dhabanii sitti rakkannee hedduu sheeknisichi gartee achiis dhukkubsataan qabaa namni kun nama hin caalu na bira yoo dandeessan fidaadha dhukkubsataan caalu yoo dandeessan na bira fidaadha haala kanaan si fuudhanii si geessin jechuun manni kun Ramzii yeroo gartee sheeknichi dhukkubsachaa jira jee as buusan karaa kana uummanni karaa hunda hidhanii jiranii dirqittiin dhufee hajuu ta'e ogguma sanu kasirri jiru natti fakkaannee egaa eega si malee deebi'ee keessa ilaaluun kiyya eega gartee taate malee ogguu saniif naan galle eeguu saniif naan galle haala kanaan bika sheekaa san si geessanii si fidanii ogguu mana kana ati ol seenteen namittiin san kaartoonaa fi warqaa san facaafte nuti afaaniin dubbachuu malee wanni godhuu dandeenyu hin jirtu silaa waa dandeenye Mahammad nu harkaa hin baafatu nu sobee Mahammad asitti kartee mi khanii miidhaan waa takka godhuu dadhabee gurbaa sana maata kan goona akkamitti san waan as qabee kan isaan baasu lubbu gurbaa dhiiraa kanaa dhiisaan tadhaa kaa'umee baa gurbaa sana kaa'uun bahu haala kanaan jechuun gurbaan kun akkasitti deemee nuti garuu komii waan dhaabne sammuu nuti qabne yaani nu farjaajuuni malee dhugaa nu farjaajii anta guyyaa saniin baa dhugaa dhageessa dhugaa tasan boodaatiin guyyaa Ramziin akkuma guyyaa Ramziin isee rabbi intalti bilbiltee galtee waan kana walii galtee godhan san dhageewu jirti kaartoona san fiddeesi akka keessa waan tumtanii kaartoona arusoo san mana kana keessa darbite kaartoona san akkamiin harkaan fuudhiin haa dhugaa kaartoona san si harkaa fuudhuu hin dandeenyu nuti kaartoona san si harkaa fuudhuu hin dandeenyu Ramziin gadiiraa kana dhufa wanni isiin kaartoona kana ergiteef maal akka nuti gartee siif haalli ilaallee sillee gama fuula isii Ramziin akka fuula isii dura dhaabbachuu hin dandeenye ergiteeti telefoona bilbiltee jechuu jala maaliif yeroo san takka nuti gubbaa dhaabbachaa jira nu to'achaa jirti. Tamam tarkaanfii teenyaaf waan nu to'achaa jirti maaliif nama kun maaliif nama tokko hin ajjeessan. Waan biraa yoo dadhabdan bara wanni jechuu jiru waan biraa yoo dadhabdan gisee Ramziin dhaqee fidee midhaa san fidee dhufee asitti galtee fuula keessan dura tugguu na obaasu san. Akka biraa dhabdan harkaa dhooytanii gannaqu. Dawaan san harka kee malee nan harki biraa hin tuqqin jettee dawaa san itti harkee fiduu san. Tuqquu dandeenya tuqquu dandeenya waan san. Karaa dhibbata kaannin fuudha jette chilaadha. In dandeenye akka biraa laata. Karaa dhibbata kaannin isatiin kan jechuun jiran ilmaa caljeetiin laalaawu. Mena laali fiigaa san bani.
namni kun fayyaa qabaa ni jettaati. Kaartoonni san eega si harkaa. Akkas taanaan waan qofaa miti barna waa ramsiis qofaa miti sinummaanu waan jiru waan. Lakkii nuti waan sammuu nuti jirteen qabdu akka gartee dhimma isii dura dhaabbachuu hin dandeenye nu gooti. Hin dandeenye dhuguma akkas nu gooti. Akka dhimma isii dura dhaabbachuu hin dandeenye. Dhibbatti maaliif waan kana goote jee beensama mana eega kaartoonni san mana kanarraa sirraa bee dawaan si godhamee ishee markaza dheexe booda nuti illee hin bayyanachuun keenya markaza san odoo gartee nama hedduu hojii jiraannee ollaas qabaannee namaas qabaachuu baannee yaani markazuma sun oofnee akkasii keessa nutti hin fakkaatu. Sanumaa godhuun dandeessan turtanii. Dandeenye turree dhuguma. Waan ajaa'ibaati immoo waan ajaa'ibaati. Dubbii ajaa'ibaa hedduu nama ajaa'ibsiisti. Nama dhibdillee. Waan kanarratti. Duba kanarratti ati ramsiidhaa hojii wanni alaa afaan si fidee ramsii dubbattuu fa'u duba eega kana hubatte booda waan san eega hubatte booda ramsii ramsiin ka'ee gurbattillee ka'ee gartee jarra kun hanga walitti bu'uu ga'uu hunda ga'e. Waan kana si hin jechu jira wanni kana wanni si jechu jiruuf yeroo sanitti gartee nuti ramsii hin godhinii malee ramsii miti. Maammadii fi abbummaan fedhe himiyaa sanuu osoo dhaabbatte kasirraa yoo fuutee si fuutee hin fuudhu afaan kaa'ee nu malee afaan hin jennu malee waan kana harakaatuma godhuu dadhabne nuti waan kan jennee tatteenye kan jennee kan jennee magateenye boo maal taate isaan gurra tokko godhanii harkaa miila isin hidhanii jiranii akka nama nu hidhanii gartee hidhaan barti zaayiraan sirratti harka wayyaadha buleessa dubbiin san hedduu tatteenyeetu mana wayyaa boo waan kana maaliif obaaf anillee lama armaan kana yoo ta'e wala waan san jaallu waan ramsiin kanaa fi isatti gora galu ta'e isin diine isaati ummata dhayyatti yaatanii fayyaa isaan feetanii fayyaa isaan barbaadanii